Suref. Yo kate wal keessa martiin alaat. Isin tuqaa wadda. Isin miti. Isin kan martii isin miti. Wal keessan. Yo kate alaatte isin miskiina dhugaadha. Garaa keessaan illee waan qabdan. Akka uffata turutti ni ilaala. Wajjin galeera. Wal keessa Ahmadin annan ka gadda miutirra onna guddisi bakka uftaa zamzana kai. Meera biin afyaa kootti nan deebisin ilma warraan haballeessu. An dubbii kana keessaa harkan qabutti. Kitaaba ho'i. Rabbiin afyaa kootti nan deebisin an dubbii kana keessaa akkuma qabu. Ahmadin, kitaabni kun maal beektaa? Kitaabichi maalidha? Kitaaba mucaa isaa ta'e namicha dhugaadha kan dhugaa dubbatu. Bakka. Kitaaba nama dhugaa dubbatu. Innaa isaa akka katamaa? Isaa akka katamaa ree? Rakkoo maalii qabare? Kitaaba dhugaa dubbatu. Muummicha ministeeraa jechuun Itoophiyaa bayyaa jechuudha. Itoophiyaa bayyaa waamsisa. Nama haqa dubbatu. Kitaabni kun haqa nu dharamu. Meera geeffadhu majjammarra rabbi naa hir'isuu keessaa naa hir'isuu ani keessa jiru. Ila damarii keessaa naa hir'isu waan quban qabu waan godhame hunda. Koo nyaata kophaa nyaadhee shakkeeta kan basaasiniin jedhee. Ahmadin. Yoona shakkite kan Jawaaris fideen qabee kagaddaa. Oya amma sinii. Jawaadhisi dhiigan Oromoo walitti ofalaadhisi. Ni diina keenya jedhi bakka sirreen ka jedhu. Amma kottaa ustaas. Kottaa. Quraana fidaa ammas. Ustaas maxaafa baasaa sinii. Maxaafa maddammarii. Akkuma qabu dubbii kana keessaa harkan qabu ani illee fe'ameen ture. Yoo isin jettanii uummata irratti waa dhaasisan uummanni Oromoo hundallee isin irraa dhaaba ofii kootiif illee na wallaantanii na laaltu jechuudha illee jechuudha. Maaliif liqimsaa keessa waan. Isaan illee kitaaba maddamarii kanaa fidan wee. Dhuguma nama abiyyiin deeggaru ta'utti kanaan isaan barra. Kiyya ilaala. Jechuun akka gaddaa. Ahmadii sharxii surree sanaa fi qabattoo an kenneef surree adiif gurraacha tisheertii baasii lafa kaa'ee ka'e nakka gadda rakkoon qabu. Baasii uffata kiyya. Baasii. Kana kaa'e. Himbasin Ahmadin himbasin koi himbasin. La waan hin jedhee fan qaba Ahmadin. Ahmadin koi. Ahmadin. Bakka wanti jireef tasaa kaagala ittoo wisanii baanu gudda yoo guddisi kaasi argaan jiru guddisi. Yaa jamaa bakkee jira baaseessa kaa ustaaz. Koi uffatan si fida Ahmadin uffatan si fida. Baasa qullaa dhaabataara wayyoo. Ahmadin yakka qullaa dhaabachuun. Ustaz maal taata rabbi. Taadara bartaataqee jira biraa qaba uffata saayii. Mucaan kun irraa kana sakiyya kalas irraa kana saawwan jira bakka dhaaba mucaan nagaan qabu wallaan itti ho'ee jira dhiisa. Itti ho'ee jira. Akka jalqabdan hin danda'a. Akka jalqabdan. Laala surreen keessanii miti ustaz. Surreen kan isaaniiti maa? Surreen nama baatee jiru. Surreen kan isaaniiti maa? La mudi kau datang dia kota muda meeting wallahi lazim mucaan fayyaa qabu tun ta'in wallahi ustazi isin fayyaa keessan mardiina tiftan to yoon numtan taatan wallahi burganama fuudhamtan jechuudha isin burganama jechuudha isin turu kana saallee dibata Lakkiyaa biyyaa waan kana keessa gazaalinis kiyyaanis harka keessaa qabani. Mucaa takka kwaasii taphatee hin beekne fuudhanii bakka kwaasii geessuun isaanii jechuudha. Duruma dabalameef jira. Yaa manatti na fuudhee galee. Manatti na fuudhee galee warra isaa baajuun inni halatanii na wajjin nyaatanii ka'ani. Kun adda. Kana qobaatti naa kennani. Lakkii haala bakka kwaasii geessuun isaanii rakkoodha. Animmoo uffatuma sirra jiru kana hin shakkaan jira beektaa uffaticha jiru. Wannan jedhu booddee isaa du'e gaabbuun barbaadu yoo dhuguma akka jedhaa jiru kana ta'e dubbiin. Mana kibisi keessinuu Ahmadin. Yes, sir. Mana kottu na keessin jedha liqimsaa kana keessa na godhara waa isaan beeku kottu na keessa ma. Dafa qaba. Abdi shaakara godhiga warri koodee seenaan ni mana kini deemaara amma wallahi bidu mana hin galle ammallee. Hageessa nutti biflaa isaan humta geessa nutti. Maalima. La mubaarik kottu. Asiirii qabda mootummaan kee tochuudha ati walii galtee qabdani. Kana taala kennaa godhanu barbaadde. Hageessa nu dhiisi. Kana dhaan uummata Oromoo sarafaa ture. Uummata Oromoo. Ammoo isaanitti deebisee dheekaa inni isaanuma bira geessee dee. Isaanuma bira geessee dhaadha garuu ani. La. Abdii haa qabamuutti qabadme.
Ustaz amma kan dibatani video katani kulkulotan mo maletani sih. Ustaz kan kefiantan juga ada nak kodar jadi kun. Nyatanya ada lepas kita mau kita nak kodar. Untuk bikun nagarati. Aso banjuru. Ada yang kadang misi di cantu tujuh tenan aku ada lagi kita senjaran bandit esin baru kemana? Wayo jida beti beti. Ya, aku mana tu koti yang kadang kina kita jorok kina wajib nyane wajib nera. Nami kun nama kodara karani ru. Abaran nama asuran dan jadi si kapaja ke sini mana tidur. Mana? Akan mirun kata ini serah pakai kata ini sinjib beli. Sini kali. Galon, nama. Tiap kira kalesa. Wai Abdi Syamil Amis. Ustazi Quran ka batani kukulo tani mo wara ka sabideni ka citani mo malu ya sini jarara. Dubi kun nagara si timara. Yol to ku majira chuwal badan. Wara ke sinille ka chukab du. Yo mo kay wato ko de akabiya kana ka bamtani ila wo gasni te pa na tiram to ko wada. Wan kar tani ko de kan timar de citani. Sin basaftu motumati motumma kana titi fanno errati ku abdani. Ada bigu darah abdani. Kanaf ummata kana wajib wali galtani na jisu taaf yali ko tajirtan. Garu wantu imma nafsi hawasna no ko to lesi nisu. Kuma ka wada kan. Anak ko ba Kisha. anu ko sana munro mo ko tun akan sini ni ko wada. Ang ko sadore somale male umman ko di bulogin. Mano ko di mala bulogin balesi. Sababin ne kadar ku sa dela be bichati ka wut. Hatta warisani mana jetta mana ko maka hare ke tinati mina jetti imundi kuno ka da fidati hawla wala quwwata illa billah la hawla imundi ne munjere da bole so tu sirini maka datin gorame ini mu endi ga baccu ndan la qur'an rabbi ga wadde ga da kono berati inna lillahi wa inna ilaihi ilu agarta gala asab dilay dubindu biya charu nutilam me famu biya jama adaramu chakana nutiska Aboki yara ijoollee beektutti dawwali haakimee hageessan dhufanii ati jirta miti. Namni beektanii gaafa namni daabu beektanii gaafa dhugaa dubbadhu namni maraataa namni waamee kanaa jedha rakkina kootiin. Namni waamee kana maqaamee kanaa moggaasa karaa san dhukkubsadhee jiru sana dhadhiibamee jiru. Himteettamu nimni amma maqaamaa zarii himteettamu nimni ammaati. Ni munjireen beekun jedheen kayroo cun maqaadha kootii jibinti. Khairul anjeti afaan nama sisen ka boche mali makar ko titti barte balu kan mana boche abbo maka family mubarak tu bega tu bilbile tu mubarak family gulam hello wahi lubu we setuar bote na mar ko bulu Yone maqama tibe kes takka namatti membe wallahi ana ada saga badderu manni duri erge male takka arrafse kese simbe ko nabe ka manni Ulisan maka ada kawat lama faham merti bidenya wallahi sunna wallahi amin nama to kotta kaba kaba digeti membe ko san daga mobe san ko cemana ke saka bari ngone fayan ko cemana ke saka bari ngone fayan garu an wane nugu kabu garu sani mo an nudana nugu sanan usahada ratu mal andunan awata ko sanan ala finisan nugu sanan kamal fene kes kanaya lulesan Kena pada mesti agak seru jadi kah? Awatu kutanan ni sana jadi ber. Awatu kutanan. garu marjin ke kunana nakana of tu kana sinchu Lapera na ko babar lapera na ko to ilu ati talata ko dinagara garamo tumani talata ko tu bat sirra. Kana bibar orumumma nanne gadene bera tumale garamo tumati tu wargite gurra dene kattat sigale din tumadina na dide lagara wole gale Ambe mana tu sisa ini amanya nama ko to ko di pasal dia teman itu fere Amadin amma mai ustadi amma uftani ka katani mo katani sim badaftu mutumali basaftani atte martina ka watani urige se maka ada goti ka batte uftani ka katani urige se videga ka chiptani mo amma de ka sugunde ke sette ka umta malmata sette ke Oh ya ni dam tu mad nagefat. Kot nagef. Europe birra dufe dutango usam za la fajalate mani mati ngan ko mo jannata de nuchu mal lagani sani undi ra ko gawe kan mati ko digal sani mo la fajalate mani lalu busane chu yung ke bi kan tu ate yung ke kusat satu ko mo chu nam to ko makaya kia kawar ko de se ko be tu mana ke binjira mali rate bude kia aha wani do bata Oh, Mube.
Mana kimi keessa ana gafalaan. Biris la ta'a. an laal Biris la dhaga'i. ta'a kaawwanti kenaa arge amma geessini. Amma na gafa. Mucaan miidhamee jira. Tokkoffaa bakka bulus hin qabu. Ala jira. Oromoo Waa'ee bakka waan bulu itti qoqqoodda baasetti dhufaa jira. Dhala baatu. mana kimi geessi. Indee Maal isin akkatti walii kan galtanii godhan mucaa dhala miitu waan maaliif annaqee wajjin rakkadhaan. Inni geessu mana kimi. An waan wajjin naqee rakkadhuuf hin Nan kaffala kan mana kimi guutuwan. Yoo an harkatti waa ta'e anatti sababa gochuu beesin. Amadi yoo harkatti miidhame sababan taa'e. Wallahi Mubarak ati dulu usaha dah wali kaltaka pada sabtu wali tuame atilne Wallahi wali nasaan jirru amadi. alimille Erga gadda isa ala sirratti dhufanii mubaaratu arabsisaara jedhanii rabbi isaanii kaffalee raadha. Achumaanii ol cufnee jirra abbaa koo. Walii numa isaan jiru. Isatu na arabsisaaraan jennee bosa. ammallee dubbiin kiyya irraa bu'u namni gazaaletti dawwalee meedaa kwaasii fidii kottu jedheen tokko si kiyya. Laa mucaan dhukkubaara laa ammayyuu qoosaa dhiisaatiin. Mucaan maal ta'e dhuguma. Amadiin. Master. Amadiin. Nanda malachuu dhaga'e nanda malachuu dhaga'e. Amadiin. Naara shaambee qoosina. Amadiin. Amadiin. Qoosina kun dhimma lubbuu. Kaansaa jira wanti kun. Ahmadina wallahi Oromo gafan duwe ustazan tada kamar zina ya ce tani wuri sani zille maka da gotine gafatte titimun dide rabbin ada gama kina ada gama torina agarsiisu wuri sani zille maka da gotine gafatte titimun dide kai da ki shawari ga nan na kare shawari nyata kana ka nyata ni pasane ni lekin sa ke sana koda lamana na ko fadara wana ka hurri video nya ko timbaza angaru mbegu Mana kita kan ini ni beku garu sadi kakada kota yoruma ini mesti mata mata jiren yo mau kabar tante undi ke nyum kabar rakas wala sanna siri wo to jina kawa jara washiti to kayo jina nechu dol finna labarra hal lage mana to kaire na undi ke nyuchu Kiyya ammani inni na buusa magani waan kun maata tokko timu bintu. Mubarakun kita rakkataan tokko haduu rakkataan obboleessan qabne kan firan qabne biyya kana keessatti obbolummaadhaan walitti dhiyaanne rakkina gaafa rakkoo chaalenjii hedduu wajjiniin dabarsine namni kun maaliif itti roolifama jedhee dannaqee wajjiniin gale gaafa isaan nyaata qobaatti deebisanii ta'u kun gaafa isaan qobaatti nyaata naa laatanu gaafi deebisanii ta'uuti Anggaafuma lama ta'anii didana teettu achumaan fudhadhe bara. Lama ta'ee namni nama